Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota nyaanyaa fi kabajamtoota keenyaa har'aas barnoota haaraa walitti deebinee jirra. Barnoota har'aa keenya kana keessatti akkaataa agartee telegiraama itti banatan chaanala telegiraamaa kan maallaqa akka yuutuubiitti namaaf hisaabu akkaataa akkamitti akka banatan waliin ilaallaa jechuudha. Gamanumaan gama barnootaa. Pilaastorii keessanii seenne telegiraam jenneeti telegiraama gabbuufanna. Bifa kanaan nu banama. Ni dhohina. Kontiiniyuu hedduu kana ni dhohina. San booda sarara tuqaa gamana jirtu kanarratti akkanatti dhohina. Biyya keessa jirru filanna. Filanne san booda bilbila keenyatti guunnaa jechuudha. Bifa kanaan itti guunnaa jechuudha. San booda kontiiniyuu sanatti guunnaa jechuudha. Halluu ni goonaa jechuudha. Obsaan nu eeggadhaa. Nu banamu jira jechuudha. Amma koodii hanga nu ergamtu wayina. Koodiin gizee nu ergamte. Koodiin shirkaarraa gizee nu ergamte. Koodii itti nahinaa jechuudha. Hanga isin nu ergamtu obsaan nu eeggadhaa. Koodiin nu ergamtee jirti jechuudha. Bifa kanaan koodii teenya itti guunnaa jechuudha. Obsaan nu eeggadhaa. Amma telegiraama bananne. Telegiraamni nu banamee jira jechuudha. Eega telegiraamni kan nu baname maal goona? Chaanala isaa banachuu kan maallaqa nu hisaabu san banachuun nuuf chaanala banachuudhaaf bakka qalamaa tamalxarrashaa gama gadii gama mirgaarra jirtu tana akkanatti baasnaa jechuudha. San booda kontiiniyuu bakka itti nu tuqinaa jechuudha. Eega sana akkasitti neewu chaanal bakka itti tana sarara sadaffaa irratti argamtu tana neewu chaanal bakka itti tana ni cuqaasnaa jechuudha. Eega cuqaasnee booda kireet chaanal jetti. Chaanal haaraa banaddaa jetti. Chaanal haaraa bakka banaddaa jettu tana kireet chaanal jetti maxarashaa tana ni tuqinaa jechuudha. Hoggaa akkanatti tuqine maqaa chaanala kana ittiin banachuu deemtan ittiin barreessaadhaa jetti. Fakkeenyaaf Abdii Oromoo gizee goota kanallee ajalaatis barnoota bifa kanaan gizee goote gubbaa tanaas suuraadhaatti katabdaa jechuudha. Bakka tana suuraa seentaniiti suuraa feetan irra godhatanii jechuudha.
kana amma isin garsiisu waan ta'eef suuraa waan nan barbaachisu saniifuu raayit ta'etu tana nin tuqaa jechuudha. Hoggaan akkanitti tuqee isa kana kanuma gubbaarra jiru kana public bakkeetu tana public mu kanarra dhiiftanii jechuudha. Yoo public kanarra dhiifisuu baattanii jalaarra gootan namni akka gartee waan asirratti isin maxxansitte ilaale isin godha jechuudha. Saniifuu like akka waan hunda asirra namni godhuu danda'uuf public gubbaarra dhiiftan jalaa linkii bakkeetu tana linkii mataa keessanii uummachuu dandeessan. Linkii mataa keessanii jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa keessa yoo katabdanis www http linkii waan feetan gootan jechuudha. Waan feetan gisee gootan bifa kanaanii akkanatti isinii fidaa jechuudha. Amma sirriidha jechuudha. Faayidaan irraa waa hiixaniiti www gisee gootan amma linkiin sirriidha akkanatti fiddan sanboota raayitii gootan. Raayitii gisee gootan halas amma sirriitti chaanala haaraa banatan jechuudha. Subscribe tokko illee hin qabdan as keessaa nama tokko barbaadan nama akka gartee isin laaluu yoo barbaadan taatan akkanatti rakkootan bifa kanaan lamaan kana fakkeenyaaf goone sanboota xiyyaa gadii kana akkanatti uyinaa jechuudha. Xiyyaa kana akkanatti uyinaa. Subscribe Abdii Oromoo nama 3 qaba jaa. Haala kanaan channel haaraa banattee jirta jechuudha. Waan takka share yoo godhu feete seenteeti kanaan waan as keessaa qabdu share godhuu dandeessaa jechuudha. Waan feete waan takka share goota. Ana waan takka share godhuun barbaadu isin garsiisu waan ta'eef bifa kanaan channel haaraa banattanii isin jaa hanga barnoota haaraa